Maallaqa irraa fudhatanii kaleessii gurguruudhaa jedhanii dhoksanii jiru jechuudha mana ta'etti. Duuteetti jedhanii nu ilaalanii amma qaalitti bilbilaa fi maatiin dhufanii ilaalii baako. Ketoraan baga nagaan dhuftee haqaa. Baga nagaan eegdanii keessanii mabaarik. Nagaadha wallaahi carraa isin qaqqabe kanatti baay'een gaddee anis akka obboleessa tokkootti akka maatii tokkootti utoo obboleettiin koo duutee jennaan akkas ta'e baay'ee natti dhaga'ama. Akka isinitti dhaga'amu wallaallee akka maatii mucaatti mee maal jettan? Nuti jechaadha mi'aawu namni gaafa dhalatu du'a garuu duune jechaadha akka aadaa Oromoottis akkaataa qaba. Nuti garuu du'a lama duune. Maal fidu jettee kan nuti uffachiise qaalittii kana obboleettii keeti. Dhageesse waa tokkoon fidan torbee waa tokko sitti mujjala mure. Wallaahi foon haadha kooti Saawud Arabiyaan naqan dhimma kana. Wallaahi foon haadha kooti imbaasii waraqata fixadhee maallaqa kiyyaan Saawud Arabiyaan deemee imbaasii qabadhee obboleettii kee barbaada na amani haadha kooti gagadhe. Awwaana qabe dhiisee sin beeku nisus amma laa tikkeetti kutadheen gara biyyaa gala biyyarraa Saawud Arabiyaan emelliku Raamadaana Saawud Arabiyaatti qaba. Wallaahi dhiigni mucaa kanaan dhokoto. Akka waan hundi jaraa dhumanii tallaalaa. Akka waan shamarran biyya Arabaa guutuun dhumanii tallaalaa jira guyyaa gaddaati kun. Hin bahu taanaan annan deema. Imbaasii dhaqee waraqaa kootiin ziyaaraan naqa. Imbaasii dhaqee tan imbaasii riyaadii wajjin qaalittii kana barbaada jechuudha. Ijoollee Oromoo kaasee bira jiraachuuniif bilbilaan waammachuun tokko miti. Ijoolleen riyaad qophaa'an eegaa. Ijoolleen riyaad wallaahi wabillaahi rabbi ramadaanaan nan gahin. Mucaan kun hin himtu taanaan. Ka otoo mastaawotii irraanii gadi baatee akkasii mastaawotii miccitu mastaawotichi buqqeenii dhattee makiinaa irratti tuu iyyitu kuftee yaadattu. Yaadatu jiraattu reera garuu. Hin yaadattu akkasi. Garuu carra qabeessa rabbii si hambise lubbuus jechuudha. Akkas ta'anii lubbuu gurguranii hojjetanii biyya galu. Carra qabeessa galaa jechuudha. Du'anii reenfi jaraa biyya yoo xiqqaate ijoollee kiristaanaa bicha islaamni yeroo du'e bakkuma jirutti qabrii isaa keessaa manni isaa qabrii isaati jedhamee geeffama akka amantaatti. Harki caalaa kan gale ijoollee kiristaanaati. Dhageesse 40 ol kana qalbiin koo na beeku an maallaqa buusaa jedhee gale 40 oltu na bira jira doseen jira galmeen jira jechuudha. Haaraa miti ijoolleen biyya Arabaa keessatti du'uun siluma jarri qabsaa'ota. Yookiin hojjetanii maatiidhaa dabarsanii darbu yookiin immoo hojjetanii ofiis dabarsanii maatii dabarsanii nagaan galu. Lama keessaa tokko kutatanii biyyaa ba'u shamarran. Siigalee duuti haaraa miti walumaa galatti. Garuu du'anii reenfi dhamamuun kunoo obboleettii kee haaraa baasaan. Kan ammoo shamarran Oromoo guutuun jireenya sin fedhan nus jara wajjin jireenya hin feenu. Shamarran duutee reenfisii utuu maatiin hin argin utuu Oromoon hin beekin utuu sabni hin beekin dhokochuun obboleettii kee nu jalqabsiise kun tokko. Kan ammoo mucaan kun diina shamarran Oromoo guutuuti malee diina maatii kanaa qofaa miti. Jala murii qaban. Reenfi dhokochuu kan eegan la. Eengadda jechan jedhe hin dagatinaa ijoollee. Maalan jedhe mucaan kun jaartii namichaa ta'uun ooltoleen gaafadhe. Jaalalli gosa qabu hin jaallattee jennaan lakkette. Lammaffaa irrattoo miidhama Oromoon miidhama. Maallaqa irraa fudhatanii kaleessii gurguruudhaa jedhanii dhoksanii jiru jechuudha mana ta'etti. Duuteetti jedhanii nu ilaalanii amma qaalitti bilbilaa fi maatiin dhufanii ilaalii baako. Ketoraan baga nagaan dhuftee haqaa. Baga nagaan eegdanii keessanii mabaarik. Nagaadha wallaahi carraa isin qaqqabe kanatti baay'een gaddee anis akka obboleessa tokkootti akka maatii tokkootti utoo obboleettiin koo duutee jennaan akkas ta'e baay'ee natti dhaga'ama. Akka isinitti dhaga'amu wallaallee miti. Akka maatii mucaatti mee maal jettan? Nuti jechaadha mi'aawu namni gaafa dhalatu du'a garuu duune jechaadha akka aadaa Oromoottis akkaataa qaba. Nuti garuu du'a lama duune. Yookaan obboleettii keenya arganneen awwaallan yookaan yakkamaan kun seera jala nuuf hin oolle jirti jechuudha fi nutti ulfaata duute jechuudha fi nutti ulfaata
nuti galgalaaf ganama maal dhageenya jennee jechaadha. Galgalaaf ganama waa tokko eegna nuti. Kaleessa abbaan jechaadha. Argamtutti mucaa'oon sun baastutti isaan seera jala galuu qaban. Okay? Inni nuti isinuti waa'ee seeraan barbaannu amma seeraan xumurachuun barbaannu waan xumuruu qabnu karaa xumuru nutu beekna. Waa'ee seeraa dhiisi. Waa'ee seeraan barbaannu nutis. Kana booda barbaannu waa'ee